Maalummaa inni yeroo kanaan garee mana kaftaniif ta'a. Biyyee taa'eeti. Qeerroo fi qaarreen ganamaa galgala hiriira bahanii addunyaadhaaf sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Ati asitti ciiftee dhuufu keenya dhageessisa. Hee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota urjiitii jirtu nageenyi fi rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin irratti haa jiraatu. Diraama bareedduu kana jalqabu keessaniin dura wanta isiniif dabarsitu jira. Maali yoo jettan chaanala keenya subscribe gootanii maaliif hin godhi ka. Namoonni urjiitii bifa haarawaa taatan seera afur guuttattanii kara urjiitii makamuu ni dandeessan. Seerri afurii maali yoo jettan tokkoffaa subscribe gochuudhaan diimtuu san isa tuqaati mallattoo bilbilaa san yoo tuqxan seera tokkoffaa tartan jechuudha. Seera lammaffaa like gochuu qabda viidiyoo keenya ilaaltanii yoo isinitti tole like gochuu qabdanii. Sadaffaa koomentii nuuf kennuu qabdanii yaada nuuf kennuu qabdanii yaada kamiyyuu ni fudhannaa gaaffii kamiyyuu isiniif deebisnaa koomentii irratti yaada keessan gaaffii keessan nuuf kaayuu qabdanii. Seerri afuraffaa immoo share gochuudha. Viidiyoo keenya hiriyoota keessaniif akkasumas namoota adda addaaf share nuuf gochuu qabdanii chaanaala keenya waliin guddisnaa isinis guddisuu qabdanii. Ammumar subscribe godhaa share godhaa like koomentiif nu kennaa. Diraama kana hordofa dhuma irratti wal argina nagaatti. Qeerroon achitti dhumaa jiranii inni asitti rafa. Maanni? Rifeensa jabaa keessa jira. Irra faana dhiisaa. Maaliif na kaastanii? Maanni? Taa'amee qotaa. Maalummaa inni yeroo kanaan garee mana kaftaniif ta'a. Biyyee taa'eeti. Qeerroo fi qaarreen ganamaa galgala hiriira bahanii addunyaadhaaf sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Ati asitti ciiftee dhuufu keenya dhageessisa. Ga'ii bahiitiin uummata kee waliin qeerroo waliin sagalee kee dhageessisi. Oromoo bilisoomsi. Yoo bilisoomte rafta. Ga'ii Abbo wanti isiniin gallitu jira. maaltu naan galle? Moo hirriiba keessatti abjuudhaan hiriira bahee jira naan jechuudha. Akkasii miti abba. Qeerroo fi qarreen hiriira baan hundi kumaa jiranii. Akkam akkam? Abbo oduu amma dhageetu jira. Hiriyaa kiyya Huseen ni beektan? Huseen. Diimaa dheeraa akkasii waliin deemu sani? Maal ta'e? Ajjeesaniiran abba. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maal san qofa abba? Sheekh Ahmed ni beektanii? Sheekh Ahmed kam immoo? Sheekh Ahmed imaama masgida Dakaasan. Sheekh Ahmed du'e naan hin jedhin. Galaafataniiran. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Hin boo'ina abba. Isin haa xumuru walirratti goottani. Maaltu hafe dhumnee bar? Mucattii ollaati ennaa haaraa san gudeedanii bosona keessatti gatan akka bineensi nyaatu. Astaghfirullah. Hojii hamaa akkanaa kana uummata keenya irratti eenyutu raawwata? Abiyoot Kaasaawwan ka abba. Abiyoot uummata keenya irratti waan kan hunda raawwataa jira. Immoo callisee si dhageeffannaan callistee oduma argatteen gurra kiyyatti oduu nan goote. Shee Abii hojii hamaa akkanaa kana hin raawwatu. Abba Shee Abii yoo jettan dhagee? Eengaa Shee Abii maa gaaf kan hin argine televezyiinii irratti hadiisa akkam jiru Bukaariitu gabaase Tarmiiziitu gabaase jedhaatiin yoo nuuf barsiisu yoo nutti hin dhageenye. Dhagee? Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam salla ala rasuul sallallahu alaihi wasallam. Namni nafsee nama tokkoo ajjeese akka nafsee addunyaa hunda ajjeesetti lakkaayamaa jedhanii jiran. Dhugaadha. Shee Abiyyi immoo hadiisa kana sirriitti beeka. Kanaafuu hojii hamaa akkanaa kana hin raawwatu. Eenyutu hojii hamaa akkanaa raawwateettanii yaaddarree abba? Yookaan immoo ilma koo akkana jedhiitii naaf sirreessi. Shee Abii hadiisa ni beekaa garuu hadiisatti hin fayyadamne yookaan immoo dalagaarra hin oolchine yoo naan jette si amana. Deebinee dhufnee jirra. Diraamaan gabaabduu sun akkasitti tole abdii godhaa yoo isin tole like gochuun dagatina akkasumas hiriyoota keessaniif share nu godha. Warri subscribe godhe immoo subscribe godha. Subscribe diimtuudhaan ayyee
akkas viidiyoolee hedduu diraamaa akkasumas koomeediiwwan adda addaa dalagaa jirra isiniif geessinaa isin subscribe gootanii mallattoo bilbilaa san tuquun dagatinaa viidiyoo mul'achiisnu dafee akka isin bira ga'uuf jechuudha akkasumas viidiyoo keenyas share nuuf gochuun dagatinaa viidiyoon har'a isiniif finnee dhufne kana fakkaataa viidiyoo biraatiin hanga wal arginu nageenyis rahmannis barakaan rabbiinis isin irratti haa jiraatu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota urjii tiyuub jirtu jiraachuu keessan chaanaalii keenya sabskraayib gochuudhaan akkasumas viidiyoo yommuu lakkifnu hatattamaan ergaan akka isin bira gahu mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. Akkas.